xumuraaf qabannetti yoo ceenu mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa fi waraana biyyattii keessaa furuuf mariin fala barbaaduuf erga sochii eegalee bubbuleera. Waraana kaaba biyyattiitti TPLF waliin ji'oota 15 dura eegaletti xumura gochuufis karaa dippiloomaatotaa fi dhaabbilee akka UN fi Gamtaa Afrikaa yaaliin gaggeeffamaa jira. Gama biraan ammoo dhiyeenya TPLF waliin waliigaltee waraanaa kan godhate waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan waggoota sadiitiin dura yeroo dhiyootan dhabamsiisa jedhee fi yakka adda addaan himatu kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti babal'achaa akka dhufe ni himama. Kanaaf mariin akka biyyaalessaatti gaggeeffamus qaamolee hidhannoon socho'an hin hammatu taanaan bu'aa barbaadame fiduun ni ulfaata kanneen jedhanis jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ammatti afeerraan marii karaa nagaa nuuf taasifamee hin jiru jedhe. Turtiin waliin taasifne irratti waliigaltee TPLF waliin galan maalirra jira? Komii ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatu jedhamee fi kaan irrattis gaafadhee jira. Erga TPLF Tigraayitti deebi'ee maalitti jirtu jechuun eegala. Qabsoon bilisummaa Oromoo warra TPLF irratti hidhatee beeku isaanittis hidhatee galman gahu. Kanaan dura warra TPLF iyyuu dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre qabsoo hangafaati. Ofii waa uume hojjechuutti jira. Waan uumametti immoo akka qabsaatti dhimma bahuus danda'eera. Qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin ani sitti haasa'utti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee Sukutee naannoo Amboo Finchinii Jibaat Maccaa karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo karaa hidhannoo gaggeessanii taasisanii duuba deebi'uu TPLF'n wal qabatee duubatti hin deebine akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa odeessaa bakkuma isaati jira. Wanti diigameeru hin jiru. Waraanni keessan iddoo qabatanii jiran tokko keessatti immoo yakki gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kan jedhu akka godinaalee Horroo Guduruu fa'aa keessatti komiiwwan gurguddaa ka'anii fi dhimma kana quba qabda. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutu irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree sochiin akkasumas immoo baqaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo Amaaraa waliin wal qabatee jirurraa humni faannoo jedhamu kallattii sana irratti ta'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaarra jiraachuun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu. Waraanni keenyi naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga goodaatti to'annaa qaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diina jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kana immoo yeroo dhiyootti uummata waliin taa'anii nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffanna. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxiilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jiradhanii kanneen kaasanne jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf xumurri hundee lola kanaa fi nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin walloliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'a sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiiti ofiishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti ofiishaalii nama kaanii
jenne ka hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaan nu kataasifamu ta'ee fi international sanction bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko yoo osoo jiraatiin namni dhimma rakkoosaa sababa akka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajabdoonni ta'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo dhiyaate irraa hirmaachuu qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee waliif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Gama Ameerikaatiin rakkoon kun karaa nagaa akka furamu ni amanamaa. Gama TPLF wajjiniitiinis akka hiikamu hojjechaa turani. Tarii odeessa wal jijjiirtu TPLF waliitiin dhimma kanarratti wanti waliin dubbattanii beektan hin jiru. Mee ammatti namoonni waliin dubbanni jiraachuu malu kana siin jedhutti hin danda'u ammas waan dheedhii ta'ee odeessa wal jijjiiruun odeessa akkamitti seenna akkamitti keessaa baanaan inni kun odeessa keessoo waraanaati. Namoota bakka buufannee dubbisan hin dubbisne ka jedhu dheedhiidha ammatti si himuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraan xumuriitiin dura oduu tokkoon isinitti hima. Dhaabbati fayyaa addunyaa biyyootiin Afrikaa jaha wiirtuu oomisha talaallii ofii akka qabaataniif teekinooloojii